har'a galgala kana yeroo argadhe keessatti sagalee waaqayyoo kan isiniiru erga warra Qorontosiif caafame isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irraa mata duree fudhadhee achirra sagalee waaqayyoo wajjiniin ilaalla jechuudha. Qorontos duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 torborran kee dubbisame waaqayyo isa guddisu sana malee inni dhaabu inni bishaan obaasu somaa miti. Inni dhaabe isa bishaan obaase wajjin tokko adduma addaan isa akka dadhabbii isaatti mindaa ofii isaatiin fudhata. Lakkoofsa 9 nu hojii waaqayyoo keessatti hidhata waliiti isin maasii waaqayyooti mana waaqayyoo ijaaruudhaaf jedha. Irra deebi'a jecha kana nu hojii waaqayyoo keessatti hidhata waliiti isin maasii waaqayyooti mana waaqayyoo ijaaruudhaaf jecha kana na wajjin jedhame nu hojii waaqayyoo keessatti jedhame hidhata waliiti jedha. Ani immoo jedhame maasii waaqayyooti jedha. Rageeyyaadhaati ani maasii waaqayyooti jedhamesi. Haleluuyaa! Ati maaliidha? Ati maalii? Ani maasii waaqayyooti jedhasi. Galanni fulfinni waaqayyoo lafa ta'u. Macaafa Qorontos kana gaafa ilaallu barreessaan isaa Phaawulos Yesuus Kiristoos biyya lafarratti erga dhalatee booddee waggaa 53 irratti magaalaa Efesooniin keessa taa'ee xalaa kana Qorontosiif caafe. Ergaa isa jalqabaa Qorontosiif gaafa caafu Phaawulos akkaataa lamaan kan argedha yookiin information kan argatedha. Tokkoffaa warra gaaffii yookiin gaafatantu jira itti himan haala waldaan Qorontos keessa jirtu itti jirtu Phaawulos itti himan information dhagayeera waaqayyo irraa ergaa dhagayeera. Kana lamaan giddu galeessa godhateetu xalaa jalqabaa kana barreessuudhaaf dirqamate eenyu Phaawulos jechuudha. Qorontos kana lafa inni xalaa barreessamee jiru kana Qorontos kun kan ishiittiin beekamtu jireenya magaalaa Finfinnee kana caalaadha. Magaalaa Finfinnee kana keessa waan baay'eetu jira wanti hundumtu wal makaadha. Dhoksaattis waan baay'eetaa ifattis immoo waan baay'eetu ta'a. Waan baadiyyaatti ifatti hin argine asitti ifumatti argitu. Waan baadiyyaatti dukkanaan godhan asumatti ifumaan godhu. Magaalaan Qorontos kuni jireenya ligidaa keessa kan jirtu hawaasa baay'ee kan qabdu hawaasa ammayyaa'uu beektu ammayyaa'uu kuni ammayyaa'ummaa wajjiniin warra deeman jechuudha. Jireenya akkaataa kaleessa eeggadda jiraatan irraa gabaabsanii kan dhufan akka fakkeenyuma biyya keenya sinii galutti dur wal surree dheeraa uffatu amma surree gabaabaa uffatu dur qamisiin gaafa manaa ba'an arra surree gaafa manaa ba'an ammayyummaatti dhufanii jechuudha. Jireenya akkasiisantu baay'ata waan nama dhibu keessa magaalaa Qorontos kana keessatti waaqoliin tolfamootu jira. Waaqoliin tolfamoon kun hundumtuu aarsaa barbaada. Waan sin dhibu keessaa waaqoliin tolfamoo kana keessaa waaqa dubartootaa kan jedhamu Afrodiitu kan jedhamtutu jira. Ishiin kun yeroo hundumaa kan ishiin hojjettuuf kan ishiin beekamtu ijjaadha. Kanarraan kan ka'e guyyaatti aarsaadhaaf yookiin ijjaaf filatamanii kan dhiyaatan dubartoota 1,000tu magaalaa Qorontos keessatti waaqa tolfamtu kanaaf aarsaa ta'ee dhiyaata jechuudha. Dubartoota 1,000. Kanaaf jireenyi achi kun maal ta'e waldaan kiristaanaa magaalaa Qorontos keessa jirtu hammayyummaa kanaan liqimsamti. Otuma waldaa keessa jiranuu, otuma kwaarii keessa jiranuu, otuma eessa jiranuu jireenyi isaanii kun ligidaan. Jireenyi isaanii kun karaarraa kaati. Qajeelfama amantii dhiisuutti jalqaban. Jaalala waaqayyoof qaban irraa deemuutti jalqaban. Tarsiimoo yookiin habboomiif yaada waaqayyo ittiin baase sana dagataniitu karaa biraarra goran. Karaan irra goran kun hammayyummaa magaalaa Qorontos keessa jirtu isuma biyyaa baatanii as keessatti keessa galtanii jechuudha. Haa ta'u malee akkas jedhe Phaawulos ergaasaa erga nagaa dhaame waan adda addaa erga dhaame booddee nuti hojii waaqayyo keessatti mana waaqayyo keessatti hidhata waliiti erga jedhe booddee isinidha isin innaanti isin maasii waaqayyo jedha. Ani maasii waaqayyo jedhame jechi isin jedhu macaafa qulqulluu kakuu haaraa keessatti yeroo baay'ee irra deddeebi'amee dubbatama. Jechoota warqaammaa qaalatochi yookiin jechoota akka warqiitti akka mararan hadda ba'anii ka'an keessaa isin soogidda biyya lafaati. Nameen jedhe dhaqa. Isin ifa biyya lafaati. Isin maasii waaqayyooti. Isin mana qulqullummaa waaqayyooti. Isin jedha. Maasiin maayin jechi maasii jedhu maayin. Maasiin abbaa qaba. Maasiin abbaa hin qabne hin jiru. Namni kan inni du'u lafaaf lafti lafee keenyaa jedhu siyaasuma keessatti iyyuu. Namni kan inni du'u lafaaf lafti abbaa qaba. Lafa abbaa qabu abbaa barbaadan hin kennan. Waan si dhibu keessaa lafti kamiyyuu garuu faayidaadhaaf ta'utu irra jiraata. Egaa abbaan maasichaa waan itti gargaaramu qaba. Yookiin horii irra tifkata. Yookiin midhaan facaasetu sanyii irra hammata.
abbaan maasii kanaa yookiin mana irratti ijaarratu abbaan maasii isaa akka fedhe godha. Egaa biyya lafaa keessa gaafa turre nuti gara biraas gaafa jiru arrasiif ta'an borus gabareen yookiin qotee bulaan tokko maasii isaa irratti sanyii facaasa. Midhaan gaafa facaasu maasii isaa irratti biqilaan isaa kun akka achitti hafuuf otoo hin taane sanyiin isaa kun akka dhalee ija godhatu barbaada. Haleluuyaa. Egaa waldaa kiristaanaa keessatti nuti maasii waaqayyoo ani maasii waaqayyoo jedhamesi. Amma lallaba kootti sinne mee dabalaati ani maasii waaqayyoo jedha. Egaa abbaan maasichaa biyya lafaa keessa yookiin baaqelaa yookiin qamadii yookiin xaafii yookiin mishingaa yookiin buna yookiin waan biraa hira dhaabbatee faayidaa akka akkuma irraa argatu. Ani mati maasii waaqayyoo gaafa taanu waaqayyoo waan nurraa facaasee waan nurraa galfachuu barbaada. Mee namni kanatti amanu. Waaqayyoo waan nurraa facaasee waan nurraa galfachuu barbaada jedhee namni amanuu dhibba keessa dhibba. Waaqayyoo waan irraas kaa eebbisu. Mee laphee gara rukutadhuuti ani maasii waaqayyoo jedhaata. Ani maasii waaqayyoo jedha. Namni bukkee kana kan qabiiti ati maasii waaqayyoo jedhaaniga. Egaa abbaan maasichaa maasii isaa kanarra facaasee waa galfachuu barbaada isiniin jedhe. Waaqayyoof erga maasii taane aniifati maasii waaqayyoo erga taane waaqayyoo anurra facaasee haammachuu barbaada. Ameen ameen. Waaqayyoo anurra facaasee waan nurraa galfachuu barbaada. Lafa baaqelaan facaafnetti baaqelaan gaafattan akkasumatti lafa qamadii facaafnetti qamadiin gaafattan waan sinne bukeessaa qamadii facaaftee baaqelaan gaafattu waan facaaftee gaafatta. Kamisa tokko biqiluudhaaf sanyii barbaada. Sanyiin otoo biqilin garuu sanyii naa kenni jettee lafa gaafattu. Waaqayyoo waan nurra kaa'u malee nu gaafatu. Nagaamame. Waaqayyoo waan nuti kennu malee gaafatu. Kana godhi yoo jedhe nu gaafata. Waaqayyoo waan nurra facaasetu sanyii kanaaf nu gaafata. Bor nuti itti gaafatamummaa sanyii qabu. Sanyii namni nyaatu namni sanyii nyaatee abaaramaadha. Irraan deebi'aa. Sanyii namni nyaatu namni sanyii nyaatee abaaramaadha. Abbaan manaa midhaan baay'ee gaafa facaasu midhaan jiru keessaa gaafa galchu kun sanyii jedhee kophaa. Sanyii kaa niitiin sanyii nyaattu sirrii miti. Ijoolleen sanyii hattee gurgurtu sirrii miti. Sanyii ina kaa boqqolloo sanyiif kaane buusanii na kaa. Xaafii sanyiif kaane fuudhanii mana baaburaatti geessan. Sanyiin sanyiidha sanyiin hin ta'a. Sanyiin dhaluudhaan beekama dabaluudhaan beekama. Waaqayyo sanyii dhalee dabalu sirra facaasera. Ameen jedhi lakke. Egaa gara dubbii kanaatti isin deebisa. Paawulos akkas jedhe nuti dhadha waliin erga jedhe booddee isin maasii waaqayyooti jedha. Gara biraatti immoo isin mana qulqullummaa waaqayyoo akka taatan hin beektanii dheedha. Anumti tuffataman kuriyyuu atumti tuffatamtuun kuriyyuu iddoo mana qulqullummaa waaqayyoo lafa itti ol seenanii ichan otoo hin taane lafa itti ol seenanii dhuganii machaan otoo hin taane lafa hafuurri waaqayyoo keessa taa'ee hojii seexanaatii godhu. Waaqayyo na keessa jira jedhaa akkasi. Yesuus Kiristoos gooftaan dargaggeessi gaafachuudhaaf ka'u durba tokko filachuudhaaf ulaagaa baay'ee kaa'uu danda'a. Rifeensa jalqabee amma qeensatti ulaagaa inni kaa'u jiraachuu danda'a. Waan nama keessa garuu waaqayyo kan hunduma keessa darbe kun dargaggootaaf hin galu. Eenyullee immoo yoo dulloome dargaggummaa keessa kan hin dabarre jiru. Namni baay'een akkas jedha rifeensi ishii dheeratee dugdarra naaf haga'uudha. Garuu waan nama keessaa rifeensa dheeraadhaan namni atirii ijaarrate hin jiru kutee. Iji ishee gurguddaa akka baatirii naaf ta'uu jedha. Halkan keessaa fuudhee namni isaadhaaf gargaarame tokko illee hin jiru. Nammaa wal makeera wal dhugeera gabaabaaf dheeraan qabu shurrubbaanis ijisi. Inni tokko immoo iji ishee funyaachi akkasii naaf ta'uudha. Garuu namni maarashaa godhatee funyaan garmalee dheeratuuf qarate lafa ittiin qotee midhaan ittiin galfate hin jiru. Waaqayyo guddaadha. Ulaagaan namni ittiin filatu baay'ee. Irri isaanii gaafa bareedu keessi isaanii kan fokkisu baay'ee gadhee baay'eetu jira. Ulaagaa dargaggeessi kaa'u kanaan guutuu ta'e mana keessaa immoo waan hin taane kan qabutu jira. Gaaf tokko waaqayyo nama barbaada jennaani ulaagaa maanii amma kaa'e kanaan bareedaa fidanii kaa'an kun hin ta'u jedhee dabarse. Gurbaa doodiraantii hin qabne dibatee kan hin beekne hoolaa biraa kan dhufe tokko kanatu taa'ee waaqayyo. Maali waaqayyo hojjaa isaa ilaalleerra. Kun boru ispoortii hojjete cimaa ta'uu danda'a. Kanatu ta'a jennee yaadennaani jarreen kun irra isaanii gaafa ilaaltu siif gaarii ta'uu danda'a. Anaaf garuu keessatu na keessan barbaada keessa isaan ta'a keessa haleluuyaa. Yaalaaraatiyaas funyaan irraan taa'u laphee irraan taa'u fuula qajeelummaa irraan taa'u rifeensa dheeraa irraan taa'u lapheen barbaada ni waaqayyo ta'a. Iyyiti waaqayyo na barbaada ni maalatu. Kanaaf akkas jedha lafta furii waaqayyo buufatu laphee keessan keessadha. Laphee keessan keessadha. Waraabana jeenaa sooyaatiyaas nama kuma tokkoon jaallatamuurra tokkicha ilma
jaallatamutu jaallatamutu. Mee waaqayyo na jaallateera meeyyaati. Irra deebi'aa waaqayyo na jaallateera si. Haleluuyaa. Siini waaqayyotu si jaallata. Yoo malte lapheen kee maasii isaa yoo ta'e. Sagana ganda gadela. Lapheen kee maasii waaqayyoo ta'e. Qotamee midhaan biqilcha yoo ta'e. Qotamee ija godhate yoo ta'e. Qotamee sanyii godhate yoo ta'e. Dhugaadha waaqayyo si jaallata. Mina osoo kee harkaan qabeeti ati maasii waaqayyooti beektaa jedhi. Sanyicha akkam gooteedhaan. Sekendi soddoma siniti sanyi sitti faca'eera mi? Akkam goote. Biqilaa jira? Eeshi. Kan biraa akkam goote sanyi. Erga gaafa amantee isirratti faca'eera. Akkam goote. Akkam ta'e. Akkam ta'e. Akkam goote. Mee akkam goote daadhiin nuti bukkeeti. Maalu itti na haasaa. Itti na dubbadhaa maalu si na eebbisu waaqe. Akkam goote daadhiin. Sanyicha inni nyaatti moo hin biqilchite daadhiin. Akkam gootanii jira keenya. Yaa firaan kam goote. Yaa fira koo kam goote. Moo sanyiin kun qarmaan faca'ee dhagaa jala lixa. Sanyiin kun qarmaan dhaga'ee faca'ee waan biraa ta'u akkam goote. Waaqayyo galgala kana nu gaafata. Sanyii sitti kenne akkam goote. Niitii sanyii nyaattu surree miti dhirsa. Immoo misirroota waaqayyooti. Ameen ameen. Akkam goote sanyicha. Sanyii sirra faca'esan akkam goote akkam ta'e. Waaqayyo galgala kana nu gaafachuu. Dargaggoonni dhaloonni kun abbootiin kun namoonni waldaa keessa jirtan kun waldaa abaluu kan isinirratti faca'e. Mana keessa dhufee kan isinirratti faca'e. Karaa adda addaa kan isinirratti faca'e akkam goote sanyichi jira moo badeera moo iddoo sokkee biqilee ija godhate moo hin badii akkam ta'e. Waaqayyo naaf isin gargaara. Bara kana baratti dhaloonni sanyii nyaatu. Sanyii nyaatame jechuun hiddi biraan hin godhamu jechuudha. Sanyii nyaatameera kan. Yoo jookii tokko argattee facaafatte koo bor madaabara ta'uu danda'a. Kumtaala tokko ta'uu danda'a. Abbaan maasichaa maasisaatiif amaa irraa eega xaa'ootti kenna. Akka nuti ija biqilchinuuf akka nuti sanyii godhannuuf waaqayyo gooftaan machaa waan nuti hir'ise qaba. Namni nan komadha waaqaa waan nuti hir'ise qaba. Sanyiin koo akka guddanneef waan nuti irratee jira namni jedhu jira as keessa. Waaqatti himatu. Komiin qaba sirraa. Sanyii natti laatteetta garuu sanyii natti laatte kana akka inni guddisne akka inni ijatti jijjiirre sumatu waan natti hir'ise qaba. Rooba yookiin waan biraa yookiin waan biraa jedhee namni komii qabu jira. Ittiin of ilaalutu ni ta'a. Waaqayyo anaaf isin na gargaara. Kanaaf maasii waaqayyo gaafa taanu waaqayyo guyyaadhaa gara guyyaatti nurra facaasaa jira. Shoomillee waaqayyo sanyii nurra facaasuu dhiisne ammallee garaa kutatee garuu dhaloonni baay'een korojoo urataa. Sanyiin otoo safaramu korojoo uratee yaa'uun argee. Irra deebi'a. Korojootti nama sanyii garuu korojoo kanatu urataadha. Korojoo urataa kanatu sokka. Waaqayyo galgala kana saba kana sanyii koo akkam goote jedhii gaafadhu naan jedhe. Ati maasii koo argitaate Maammaddifaa gaafachaa hin jiru. Intinaafaa gaafachaa hin jiru. Warruma kana warruma mana keessa jiran kana sanyii koo akkam goote jedhii gaafadhu. Dhaloota sanyii nyaatu Waaqayyo nu taasise. Ameen. Erga kee ol kaasii yaa Waaqayyo na gargaari. Dubbadhu yaa Waaqayyo na gargaareedha. Dhaloota sanyii nyaatu baay'ate. Dhaloota sanyii balleessee baay'ate. Dhaloota sanyii mancaasee baay'ate. Mootiin Fari'oon Israa'el akka sanyiin godhanneef ijoollota dhiiraa akka du'aniif labsii baase. Dubartoota hambisaa jedhee dhiirri dhalannaan gara wajjumatti deessistuu otoo isaanii jabaatiin akkuma gadaamessa keessa gadi ba'een achitti kutaa hawwaalaa jedhee bara. Ogeettiin tokko garuu akkas jette dubartoonni Ibrootaa kan danda'aman miti otoo biraan ga'in deessa. Garuu bira jirti bar beekaa dhiiste malee. Sanyiin Israa'el sanyiin boru biyya dhaal sanyiin boru ilmi Waaqayyo keessaan dhalatu kun harka lafa hin qabanneef harka hin naalleef harka hin dagaanneef sanyii kana kutuudhaaf Fari'oon karoora baasee ture. Waaqayyo dide malee. Ameen ameen. Achitti Waaqayyotu dide isa sanyii isaanii nyaachuu barbaadu Waaqayyo irraa rukute. Amma wanta sanyii kee nyaachuu barbaadu Waaqayyo sirraa rukuta. Abbaan sanyii ofii nyaata garuu eenyutu sidhaa? Ofii nyaatta yoo ta'e. Isa sanyii sitti kenname si jalaa nyaachuu barbaadu Waaqayyo sirraa rukuta.
Haleluya. Kana bakka sedam Yohanis makonna kurashanirra mukken tamota hundeetti jiran warra jangolan irraamura jechuunsa warra manija godhata jechuudha. Warra kufusitti ta'e sibraambisa. Mediyyaa temeera. Garuu abbaan ofii nyaannan maal godhaadha gaaffii guddaa. Waaqayyo anaaf isinitti araara abaayisa. Waa'ee sanyii kana gaafa hafuurri waaqayyo nan taasa'u kutaa macaafa qulqulluu keessaa iddoo hafuurri waaqayyo naa kenne Maarqos boqonnaa 4:13 bal'inaan wajjin ilaalla. Maarqos boqonnaa 4:13 namni baafatee jiru naaf dubbisu wangeelaa yoo laalu qabda. Wangeela Maarqos boqonnaa 4:13. Yesuus itti fufee fakkeenyi kun isiniif hin galu. Yesuus itti fufee fakkeenyi kun isiniif hin galu. Egaa akkamitti fakkeenya kan ta'e hundumaa hubattu ree? Inni facaasu sanyii dubbii Waaqayyoo facaasa. Inni facaasu sanyii dubbii Waaqayyoo facaasa. Karaa bukkeen fakkeenya warra yemmuudhuma dubbiin Waaqayyoo facaafamu dhaga'anii yemmusuma seexanniif dhufee dubbicha isaa garaa isaanii keessatti facaafamee butadeeti. Ameen. Taa'e itti fuftee naa dubbifta booddee. Kutaa kanarraa kan nuti arginu waan afur gurguddaatu jira. Maali waan darban gurguddaan kun hojjettan boqonnaa 4:1 aseetu 4:13 irratti kaasa. Yesuus ciisaa gamatti gaafa deebi'u bartootaaf fakkeenya itti haasa'uu jalqabe. Akkasittiin jedhe yaa jara naa jennaan namichi tokko manaa bahee sanyii facaasuudhaan maasii isaarra dhaabbateedha. Sanyii facaasuudhaan maasii isaarra gaafa dhaabbatu sanyii egaa warri qotee bultoota beektu sanyii kana fuudhatu facaasaa. Sanyiidhuma kana facaasaa. Hinuma facaasa sanyii kana hin dhiisu. Fuudhatuma facaasa sanyii kana maasii isaarra deemeedha. Ati maasii eenyuti? Ati maasii eenyuti? Abbaan sanyichaa kuni sanyiin dhumeera jedhee hin dhiisu. Hamma maasii isaa ta'e kana hundumaa fuudhatuma facaasaa. Asirras deemee facaasaa. Achiras deemee facaasaa. Asirraan isinuma facaasaa. Watuma facaasu jedhe sanyiin kun harka tokkoon faca'ee bakka afuritti qoodamee. Harka tokkoon faca'ee bakka afuritti qoodame. Maalli gooftaa bakka afuritti attamitti qoodame jennaan ijoolleen hotuma facaasuu namichi kun jedhe sanyiin tokko dhufee dhaqeetu karaarra bu'een jedhe. Eesheenna hamma sunuma facaasuu deemee dhufeetu sanyiin bu'e dhufeetu amma immoo dhagaarra bu'ee. Amma sunuma deemu namichi kun sanyii otuma facaasu maasii kiyya jedhee facaasaa maasii isaa kanarra otuma facaasu inni sadaffaan qoraattii tokko keessa bu'ee. Ammas namichi kun hin dhiisne otuma facaasu sanyiidhuma kana keessaa tokko immoo lafa gabbataarra bu'ee. Afur keessaa sadii waan biraa ta'anii. Tole gooftaa ko maalli fakkeenyi kuni nuti akka qotee bultoota taane beekna waan sanyii kanaa nuu gala maal jechuu barbaaddeeti kun amaluma lafaa ta'ennaa laata jennaan. Amala lafaa miti. Amala sanyiis miti. Amala isa facaasus miti. Maali jennaan warra na wajjin deemtan kanatti otuma facaasu bakka afuritti harkaa qoodamtan natti fakkaata. Otuma ollaa keessa wangeelaawwiin facaasu, otuma ollaa keessa raajiin facaasu, kallattiif carraa argatanitti otuma irra facaasu, maasiin kan kooti jedhee sanyiin irra bu'e bakka afuritti na jalaa hirame. Akkamitti kana jetta maali kansaa jennaan isaan obboleessi koo dubbise sana inni facaasu dubbii Waaqayyoo facaasa abbaan sanyichaa suni Waaqayyoodha sanyiin immoo kunoo sagalee jireenyaati. Ameen. Ijjaati ameen jedhame. Ameen. Ati maasii eenyuti? Abbaan sanyichaa dhufee dubbii Waaqayyoo kana facaasa. Eenyurra facaasa hojjette fuudhee Finfinneetti facaasa hin jedhu. Fuudhee Ameerikaatti facaasa hin jedhu. Laphee namaarratti facaasa. Akkasumas sagalee Waaqayyoo kana maasii kana immoo fideetu laphee namaatti fakkeesse haasee fakkeenyaa. Ishii isa booddee yoo jennaan sanyii kana otoo facaasu jedhe inni karaa bukkeerra bu'e jettu kun maal inni gooftaa koo jedhanii gaafatan. Karaa bukkeerra bu'e innati jettu kun maal inni jennaan waldaa keessa dhaabataniituma waldaa keessa ta'aniituma sagalee Waaqayyoo kana gurra isaaniitiin hin dhaga'u garuu keessan lixu jedhe. Ni jedha jecha kana hin dhaga'u garuu keessan lixu jedhame. Sagalee Waaqayyoo dhaga'uu fi dhaga'anii hubachuun gargar.
haasoftan amma sagaleen anaasaa jiru kana namni hin dhagahu. Gurra lixuu fi keessa lixuun gargar. Amma utuma wajjin haasofni maal jettee sagalee dhagaye malee waan ati jechuu barbaadde hin dhageenye hin galleef. Maal godha seexanatu fuudhee ture akkuma dhagaaniin gurra isaanii kana duuchee yookiin laphee isaaniirraa dafee uffate sokkaa'e. Maaltu seexanatu fuudhee laphee isaaniirraa sanyii kana butatee maal godha hin sokka keessaa butatee sokkaa'e. Sanyiin kun laphee maasii kanarraa badeera jechuun maasiin kun duwwaadha. Maasii duwwaan immoo gati hin qabu. Isaan kun dubbii Waaqayyoo gaafa dhagaan seexanni hal tokkoon dafeerra otumaas taanu yookiin feesbuukidhaan keessaa fuudhe seexanni. Otumaas taanu yookiin namatu bukkee dhaasee haasaan otoo godhanu dubbiin harkaa bade. Yookiin otumaas taanu yaada isaanii kana waan biraatiif ergisanii dubbii Waaqayyo kun hin raahatan. Seexanatu tooftanaan fuudhee harkaa fuudheedha. Yaa obboleettii koo sin jaalladha waan sitti himu. Obboleessa koo sin jaalladha waan sitti himu. Yaa firaa waan sitti himu. Waldaa kiristaanaa keessa gaafa jirtu nama ijoollee naannoo keetii boosullee ofirraa fageessi. Dubbii Waaqayyo akkasii gargar barbaaddi seetan. Gaaffii qabde yoo ta'e yaadoo qabde yoo ta'e Waaqatti gatiiti ol seeni mana Waaqayyo keessa. Yeroo sagalee Waaqayyoo dhagaan yeroo cimaa yeroo addaa godhii dhaggeeffadhu. Otuma facaasuu dhufeetoo laphee isaaniirraa fuudhee sokkeedha. Lapheen kee qabaa ofirraa sanyii. Dadhabina waan hin barannee miti otoo hin baratin qulqulluu namoota dubbatan baay'ee argineerra. Seexanatu sammuu isaanii kana fuudhee akka dubbii Waaqayyoon dhageenyeef sammuu isaanii qabee nama sanyii nyaatu Waaqayyoon hin taasisin. Hal tokko namni asii haasa, namni asii dubbata, namni asii dubbii Waaqayyoo dubbata. Achi taa'ee yookiin waa'ee riyaasaa tokko yaada, waa'ee riyaashii tokko yaada, yookiin waa'ee mana kiraayii tokko yaada, yookiin moobaayilii isaa kanarraa geemii waa tokko tuttuqa. Tooftaa seexanni ittiin nama hatuu barbaadedha fira koo. Ammayyummaaf abshaalummaa sitti fakkaatee dhugaan siin jedha. Dhugaan siin jedha. Inni lammaffaan narbisu hongelaawe. Isaan akka biqiltuu hidda gadi fagoo hin qabneetti yeroodhaaf hin dhaabatu. Sababii dubbichaatiif rakkinni yookiin ari'atamuun yommuu ka'u garuu hachumaan hin kufatu. Akkas jedha kutaa fuudhe. Ammas siyaaf rakkoo sanyiin facaase. Sanyiin faca'e kun dhufee lafa dhagaarra bu'e. Dhagaan kun biyyoo xinnoo tokko of keessaa qaba. Maayiniree fakkeenyi kanaa jennaan gaafa dubbichi dubbatamu gammachuudhaan abeen lallabaarraa abeen raajummaarraa ol jettee intinaa jetteetu istaayiliidhaan fuuta. Gammachuudhaan waan fudhatan fakkaata. Gammachuudhaan waan fudhataniif wanta ol kaatee fuuteerra wanta itti yaaddee fuutee gaariidha. Ameen jedhame amma carraa musii kennu namni tokko gaafa ergaatti himtu. Ameen. Si jaalan badu yaada dhaggeeffadhu xiinxalii fudhadhu baqa. Waan ergaa siinuuf karaa kamiin haa ta'u xiinxalii dhufa. Maal jechuudha? Gammachuun maa ittee lafa dha'uun ka'i. Dhuguusi. Maal jechuu barbaadi? Maal haasa'uu barbaadi? Jecha tokko duwwaadhaan fuunee gabaarra hin deemu. Waaqa kadhannaa ayyaana Waaqayyoo keessa dhokadha. Ameen. Gammachuudhaan gaafa fudhatan dhagaa kanarra biyyoo xinnootu jira. Akkuma biqilaa biqileedha. Waan sin dhibu keessa. Ishiin sunillee otoo baala iyyuu baafatin hattuun fuudheemi. Ishiin kun garuu biqilteetti. Amma nama baay'ee amma nuyi gaafatti raajaan namni baay'een bakka amma waan jedhu waan inni dubbateera ni jajjabaata. Guyyaa xiqqoo asitti bakka kana booddee bakka biraatti of argitaa kana booddee kanatu siitaa kana booddee jijjiirama. Ameen jedhee raateetu. Asuma baay'ee kobilii gubbaa yoo ga'e. Sanuma boo'e. Sagalee Waaqayyoo gaafa dhagaan gammachuudhaan fudhatu. Akkuma keessa gala gammachuudhaan gammachuudhaan fudhatanii ture. Gaafa takka turan laftiin biyyoo ishii xinnoo waan taateef hiddi ishii gadi fagaachuu waan hin dandeenyeef jalli qarsaa waan ta'eef hin coolloddeedha. Isaan kunoo maaliinna warra dubbii Waaqayyoo gammachuudhaan yeroo sana fudhatanii hundee immoo ton godhatin hafaniidhe. Waaqayyo hundee sittaa godhe. Kadhadhu mina wajjin harka kee ol kaasii yaa Waaqayyo hundee natti godhe.
irra deebii dubbatan maalo lakki iyyiiti na wajjiniin yaa Waaqayyo hundee natti godhi jedha malesu haleluuyaa yaa Waaqayyo bara kana hundee natti godhi ati yaa Waaqayyo dhaloota hundee godhatu nu taasisi ati yaa Waaqayyo dhaloota dhaabatu nu taasisi hundee hin qaban kanaaf haduu xinnoon tokkotti dhumnaan coollogani isaan kan ammoo ari'atamni waa'ee dubbichaati waa'ee sagalichaatiif dubbiin xinnoon tokkotti kaanan abdii kutatanii isaan kana keessaati isa qabu sanyii Waaqayyoo attam goote naa gaafadhu nama suuqqee jiru sanyii Waaqayyoo attam goote naani maalitti naani maalitti naani attam goote attam goote jara keenya sanyii Waaqayyoo attam goote ishi isa sadaffaa biyya lafaa gowwoomsan soorummaan kajeellan adda addaasi itti dachaanii dubbicha uunaan ija utuu hin godhatin sagalee Waaqayyo kun gaafa raajamuuf gaafa dubbatamu hundumtuu hin fudhatan naatee jedhan dhuguma moo wanti dubbatameef ta'ee fidhata sagalee kana garuu gaafa dhagaan wanta isaanitti dhufe qabxii gurguddaa inni kaa'e keessaa tokko yoo jiraate iddoo kanatti waan sin dhufu keessaa yaaddoo biyya lafaa jedha qabxii tokkoffaa yaaddoo biyya lafaatiin qabamu jedha isaan kun immoo lapheen isaanii warra qoraattii keessa jiran fakkaatu jireenyi qoraattii keessaa jireenya mijataa miti jireenyi qoraattii keessaa jireenya galata qabu miti jireenyi qoraattii keessaa jireenya Waaqayyoof ta'u miti sanyiin koo gaafa guddatu qoraattii keessa guute qoraattii wajjin guddate akkuma biqilaayyuu guddattee baala yaafatteetti garuu gaafa otuma jajjabaattu otuma achi deemtee jajjabaattu otuma intinaa biraa jajjabaattu otuma humna godhadhee dhufeera jettu yaaddoon dhufee liqimse isa jalqabaa yaaddoon biyya lafa of jijjiiruudhaaf namni waan baay'ee adda yaaddoo qabate yaaddoo sammuu namaa qabateera kontoraata fuudheera nam tokko yaaddoo bakka yoo yaadda yoo deemu yaadda yaaddoo lama qaba yaaddoon kun qoraattiidha siin jedhama qoraattii hafuura keetiitii obbiraa puti siin jedhama akka raajittan dubbadha sagalee kana yaaddaa jirta yoo ta'e maal taala yeroo baay'ee iyyaaddein waaqa akkasii godhe maa iyyaaddein bakka oromiffaa fi amaariffa biraan qabu tokko bakka iyyaaddein haleluyaa waan jireenyi sitti dhufaateef si yaaddessuu danda'a iyyaaddein maal taata yoo duute abbaa kee bira dadhabani yoo jireenyi si mijate asii ka'ee amma miillatti warqee uffadhu gaariidha yoo si mijan bishaan qulqulluun dhiqadhu ammas gaariidha Waaqayyo sirriidha mida bilaatti Waaqayyo sirriidha jedha maalisu meeqatu warra Waaqa wajji wal lolee abula seetusi gaafa bahu gaafa galu anaa yoon kana naa goote anaa yoon kun naa ta'e hirruu tarreessatti lakkaa dhaloon sababa hirruutti lakkaa'uuf isaatitti Waaqayyoon galateeffatu lafa jirtu kana duwwaa miti lafa kaate yoo yaadatte ko jireenyi kee irraa kun isa kaleessaaf deebiidha mitiidhe ulfina Waaqayyo nurra kaa'e nuyi ko galmee lafarraa miti galmee Waaqarraatu nu beeka ameen 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 amma yoo na buraa yeroo sin beeku misi sin galmee Waaqarraatu si beeka haleluuyaa akkuma sanyii keessaa sanyii filatanii facaasan Waaqayyo dubbii jiru keessaa dubbii isaa filatee si taasisa kanaaf ati lammaffaa jara kana maaltu yoo jette soorummaadhanis of eeggadhu soorummaanis qoraattiidha jara keenya gaafa birriin tokko kiisiidhaa dhibee duwwaa miti gaafa birrii kiisii galus rakkisaadha kanaaf Israa'elii Waaqayyo akkas jedhe lamaan keessatti of eeggadhu gaafa yoomte abbaan koo nagateera hin jedhini jedhe gaafa sooromte immoo kana booddee uumaan hin barbaachisettee narratti of hin tuulini jedhe gaafa kudhan dhibe rakkisaa gaafa dhibbi dhufe rakkisaa maal wayyaa kan ammaa jedha soorummaan dhufe qoraattii itti ta'edha namni baay'een gaafa jireenya isaa geeddara dubbii isaa geeddara deemsa isaa geeddara akkaataatti haadha abbaan taasisuu geeddara akkaataatti hiriyaa wajjiniin haasa'uu geeddara namni kaleessatti wajjin buna dhudhu gaafa jireenya isaa geeddara maaffee harka iyyuu siif fuudha si galeedha namni kaleessa waan tokkicha fooxaa tokko uffattee wajjin hin rafte gaafa jireenya isaa geeddara boru akka garasitti sitti dhaama otoo aeropilaaniin korin
Taksi beri lawar. Ciao. Sorumaa kun qoraantii akkasitti taani sitti haasawar wada. Sabaan jiru kana keessa yoo baay'ate lama jira. Tokko yookiin rakkina galee keessa jirta yookiin jireenya gaarii keessa jirta. Haa ta'u malee kun lamaanuu siin sirraasi. Haleluuyaa. Sirraasi. Jiraachuu barii jireenya hafuuraa wajjin. Haleluuyaa. Erga mirgaa ol fuudhii ammas na wajjiniin yaa Waaqayyo na gargaareedha. Qoraattii naannoo kootii balleesseedha isin. Irra deebi'aa qoraattii naannoo kootii balleesseedha. Haleluuyaa. Dhufee gowwoomsaan sinitti dhufee sadaffaa irratti. Hin gowwoominaa. Hin gowwoominaa. Sabni amma waldaa keessa jiru baay'ee shawwadamaadha waan sana. Hin gowwoomsu. Miiraan geggeeffama. Jireenyi miiraa jireenyaan taatu. Dhugaadha. Amma nama haaree of ajjeessa otoo takka turtanii gaafattanii hin gaabba. Garuu hin argattan malee. Hin gaabba. Hoyyoo. Amma nama dafee haaree ta'u asiin hin jedhee booddee gaafa qalbii isaatti deebi'u. Dhiifama danda'u. Isin jedhe argitanii beektan miiraa. Amma waldaa kiristaanaa keessatti miirri kun baduu qaba. Waldaa Qorontos keessatti illee kanatti. Hin gowwoominati. Maaltu haasaamaa jira? Waaqayyo maal jechaa jira? Kana kee indi Eeliyaas bara Waaqayyo akkasitti hin jedhe yaa Eeliyaas arguun barbaade ol ba'ennaan Waaqayyo ishoo lambaa gooftaa koo isa ol ba'u qilleensi gadan yaasee dhumnaani abeet abee qilleensi humnaan dhufeera kana keessa Waaqa jira hin jenne taa'ee dhaggeeffate Waaqayyoo keessa jira jennaan hin jiru ammas isa lammaffaa abiddaan dhufe hin dhaggeeffate jiraayee Waaqayyo jennaan kana keessa hin jiru qilleensi suutaa tokko gaafa dhufu garuu hamma hin dhaggeeffate kana keessa sagalee abbaa koo jira. Caana qulqulluun akkas jedha. Hoolonni sagalee koo beeku ani immoo sagalee isaanii beeka. Hamma namni sagalee Waaqaaf sagalee namaa iyyuu gargar baasee wallaalee. Waan ani intuuta asiin jedhee feennan du'a jedhe waan ani jeeta asiin jedhee feennan jeettee dhufaate. Ilaali xiinxalli. Xiinxala barbaachisa. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Raajiyyuu qorii fudhadheedha. Tuffatii jedha malee qorii fudhadheedha. Akkasitti bu'ee deema bidduu sitti muru. Ani mootummaa caccabee Waaqayyo moosa si yaadinnisu. Kana barate. Abboo hayya maal jedhina laata waan kaa jettee nama gaafate. Mee kottuti Waaqatti siqiiti yoo waan dhuguma siinooti. Yoo dhuguma waan siinoon abjuura illee si taasaa malee. Waaqayyo karaa barbaade illee maancaafata kanaan si taasaa malee. Mee yoo Waaqayyo siinoode kottu wal guurretu Waaqa kasasna. Kasiinoodhu laalla. Inood waan Ameen. Cubbamaa yoo taate siin inood garaa kee geeddaradhu siin jedha malee. Waaqni dhugaan akkas. Hafuurri dhugaan akkas. Jireenyi dhugaan akkas. Kanaaf gowwoomsaan biyya lafaa qoraatti akkasitti hin taaneen of eeggachuutu sirra jiraatedha. Macaafni qulqulluun galanni Waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf firoota koo walumaa galatti isa arfaffaa dubbadhee fita galuu naa dubbisee ishee arfaffaa. Lafti gaariin garuu fakkeenya warra dubbicha isa garaa isaanii keessatti facaafamedha. Keessa isaaniitti facaafame. Dhagaanii fudhatanii kaan dachaa soddoma kaan dachaa jaatama kaan dachaa dhibba godhatanii isaan warra hundee qabanidha. Ergi hundee godhatanii ija godhatu ija isaanii soddoma jaatamaan dhibbaan naqatu iji immoo dhalootaaf ta'a. Maqaa Yesuus Kiristoosii Waaqayyo nama akkasii haa taasisu. Inni arfaffaan kun biyyoo gabbataa jechuun warra sagalee Waaqayyoo dhagaan egaa fixeenni beekaa tokko waa xiqqoo sinidha. Inni nageenyaa miti. Waaqayyo dubbataa miti. Waaqayyo nu gorsaa miti. Waaqayyo nu taasaa miti. Sirrii moo sirrii miti? Waaqayyo dhugaadhaa miti. Isa malee nan biraa qabna? Haasaa nama wajjin qabna? Abdii biraa qabna? Filannoo biraa qabna? Har'aa jalqabnee ija godhachuu haa eegallu. Hamma kaleessa galgalaatti amma har'a ganamaatti yookiin tokko takka si qabee ija si dhoowwe ta'a. Yookiin tokko si dirqamsiisee ija si dhoowwe ta'a. Yookiin rakkinatu ija si dhoowwe ta'a. Yookiin jireenya gaariitu ija si dhoowwe ta'a. Yookiin bifa kee bareedina kanatu ija si dhoowwe ta'a. Wanta ija si dhoowwe situ beeka. Wanta akkati ija godhanne si haguuge golgaa kana akka sirra tarsaase. Lakki sabana iyyaatti abeenya lamaadho. Sirra tarsaase.
وانسري فكاتي جاكي كنياتي فكي سبيل لك كن سكالي هرب الله باكوتي سر ورانيرا